Ashama akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana barumsa nama qabadhee jiru yeroo ulfaa kan ilaallatudha. Innis immoo waa'ee gogiinsa garaa yeroo ulfaa yookaan constipation during pregnancy kan jedhudha. Yeroo ulfaa gogiinsi garaa dubartoota hedduu biratti ni mul'ata. Ka'umsi kanaa maadha, furmaanni isaa maadha kan jedhu akka armaan gaditti qabadheen jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Wantoota yeroo ulfaa dubartoota irratti baay'inaan mul'atan keessaa tokko gogiinsa garaa yookaan constipationidha. Sababni isaas wanti kun jijjiirama hormoonii qaamaa kan haadha sanaa kan yeroo ulfaa mudatu kanarraa kan ka'e. Yeroo ulfaagaa qaama dubartii sanaa irratti jijjiiramni hedduun ni jiraata. Kana keessaa tokko immoo jijjiirama hormooniidha jechuudha. Jijjiirama hedduu mul'atuufis kan sababa ta'u daa'ima gadameessa jiruun dabalata jijjiirama hormoonii yeroo kana dhufudha. Gogiinsa garaafillee kan sababa ta'u tokko jijjiirama hormoonii yeroo ulfaa qaamni dubartii sanaa godhatudha jechuudha. Yeroo ulfaa dubartoonni parsantaa 20 hanga 40 ta'an yeroo ta'etti gogiinsa garaa ni godhatu. Dubartoota 10 ulfa keessaa dubartiin 2 hanga 4 yeroo ulfaa yeroo ta'etti dhibee gogiinsa garaadhaan kan rakkatanidha jechuudha. Wanti kun keessumaa kan baay'inaan mul'atu yeroo hedduu ulfa jeeshanii booda. Gogiinsi garaa yeroo ulfaa yookaan constipation during pregnancy kan jedhamu kun yeroo ulfaa waqtii kamiyyuu mul'achuu danda'u malee keessumaa kan baay'inaan mul'atu ulfa ji'a 5 boodadha yookaan third trimester yeroo galan naannoo ulfa ji'a 6 isaa ol yeroo kana baay'inaan mul'ata gara dhumaa jechuudha. Sababni isaas yeroo kana ulfaatinnii fi guddinni daa'imaa gadameessa keessa jiru waan dabaluuf mar'ummaan irratti dhiibbaa waan uumuuf jijjiirama hormooniin dabalata yeroo ulfi gara dhumaa ga'u daa'imni gadameessa keessa jiru ulfaatinni isaa dheerinni isaa waan baay'ee dabaluuf yeroo kana immoo mar'ummaan irra ciisa jechuudha daa'imni. Yeroo kana egaa mar'ummaan yeroo dhiibbaa geessisu akka bobbaan dafee hin baane akka turu taasisa jechuudha. Hormoonii kan jennes yeroo ulfaa hangi piroojesteriin qaama haadhaa keessa waan dabaluuf yeroo ulfaa hormooniin piroojesteriin jedhamu qaama haadhaa keessa ni dabala. Hormooniin kun immoo akka gadameessii fi mar'ummaan diriiruun bal'atan taasisa. Progesterone relaxes your intestine or bowel so that they don't work as hard to squeeze waste out through your body. Gadameessi akka inni relax ta'u, mar'ummaan akka relax ta'u taasisa waan ta'eef progesteroniin mar'ummaan relax ta'e immoo akka nyaanni bullaa'ee yookaan bobbaan ba'uuf jedhee akka inni turu taasisa jechuudha bal'achuudhaan. Mar'ummaan keessaa bobbaan turee maal ta'a? Bishaan akka of keessaa fixu ta'a. Dafeen ba'u taanaan mar'ummaan keessa nyaanni bullaa'e tokko bishaan of keessa jiru ni fixa absorb ta'a waan ta'eef bishaan achi keessa jiru hanga turaa deema. Kun immoo gogiinsa garaa fida jechuudha. Kanaafuu yeroo ulfaa tokko mucaan dabalaa fi guddataa waan deemuuf mar'ummaan irra dhiibbaa geessisaa akkasumas immoo hormooniin piroojesteriinii qaama keessa dabaluudhaan akka mar'ummaan rilaaks ta'u taasisuudhaan nyaanni bullaa'e akka dafee hin baane taasisuudhaan yeroo tursiisu ni goga jechuudha. Kun immoo gogiinsa garaa fida. Akkasumas wantoota yeroo ulfaa gogiinsa garaa fidan keessaa inni sadaffaan ayireeniin yeroo hordoffii ulfaa fudhatamu bishaan ga'aa malee liqimfamnaan akka baakteeriyaan mar'ummaan keessatti nyaata sirriitti hin bulleessine taasisuun gogiinsa fiduu mala. Kan jalqabaa daa'imni guddataaf dheerataa yeroo deemu mar'ummaa irra dhiibbaa geessa jenneerraa kan lammaffaa hormooniin piroojesteriin jedhamu yeroo ulfaa qaama keessa dabaluudhaan akka mar'ummaan rilaaks ta'uu fi nyaanni bullaa'e qaama keessa turu taasisuudhaan gogiinsa akka dhufu taasisa jenneerra. Kan sadaffaa immoo akkuma beekamu yeroo ulfaa dubartoonni hundi ayireenii kennamaa fi ayireeniin faayidaa hedduu qaba yeroo ulfaa. Ayireeniin kun immoo takka takka bishaan ga'aa malee yoo fudhatame baakteeriyaan mar'ummaan keenya keessa jiru akka nyaata sirriitti hin bulleessine waan taasisuuf gogiinsa garaa fiduu mala. Dabalataanis hanga bishaan ga'aa ta'e dubartiin ulfi burcuqqoo 8 hanga 12 sa'a 24 keessatti dhuguu qabdi. Kanaaf hanga bishaan ga'aa ta'e dhuguu dhabuun gogiinsa garaaf saaxiluu mala dubartoota jechuudha. Furmaanni kanaa maal yoo jenne kan jalqabaa nyaata hanga faayibarii hedduu qabu nyaachuun. Nyaata faayibarii hedduu qabu nyaachuun gogiinsa garaa eenyuufuu furmaata ta'a. Kanneen akka muduraa fi fuduraa, baaqelaa, atara kanneen kana fakkaatan akkasumas nyaata hedduu jira kan faayibarii hedduu qaban isaan kana nyaachuu. Kan lammaffaan guyyaatti bishaan hanga burcuqqoo 12 dhuguu. Dubartoonni ulfii fi daa'ima hirmaa'usan guyyaatti hanga bishaan burcuqqoo 8 hanga 12 dhuguu qabu. Kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qabxiin sadaffaan immoo sosochii qaamaa daqiiqaa 20 hanga 30 kan ta'u guyyaa guyyaan taasisu.
pelvic muscle exercise kan jedhamu jira. Sochii qaamaa yeroo kan taasisan gogiinsa garaa dhufuuf furmaata ni ta'a jechuudha. Dabalataanis gogiinsi garaa kun kan hundumaa goonaan yoo isaan didee baay'ee isaan rakkise gosa ayireenii yeroo ulfaa fudhatan sana gosa prenatal vitamin jedhamu gosa adda addaa jira. Gosa isaa jijjiiranii ilaaluudha. Kun yeroo tokko tokko furmaata fida jechuudha. Kanaan yoo didee ogeessa fayyaa mariisisuun dawaa gogiinsa irreesuu dawaa gogiinsa garaaf kennaman tokko tokko fudhachuun furmaata ni fida. Kanaan alatti gogiinsa garaa yeroo ulfaa daa'ima gadameessa jiru kan miinee fi daa'ima gadameessa keessa jiru irra dhiibbaa tokko kan hin geessisnee fi yeroo hedduu da'umsaa booda yeroo gabaabaa keessatti deebi'ee kan isaan dhiisudha. Haati ulfaa tokko gogiinsa garaa qabdu taanaan yeroo ulfaa tokko daa'ima ishee irratti dhiibbaa fi hin qabu. Lammaffaa immoo yeroo isheen deessu jijjiiramni hormoonii sun ni deebi'ee bakkatti deebi'a waan ta'eef akkasumas dhiibbaa daa'imni gadameessa keessa jiru marrumaan ishee irra geessisu waan hafuuf da'umsa booda kun ofuma isaa deebi'ee sirrata jechuudha. Barumsani waa'ee gogiinsa garaa yeroo ulfaa yookaan constipation during pregnancy ilaalchisee qabadee jiru kanumadha. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.